taateefi Yooman beekee na yoomana keeki ati biyyaa baatee kana lagaa taate na qobummaan nyaate Si jajuun koo si malee jechuu waanan si jaalluufi waanan si bareefi waan kiyya taateefi Yooman beekee na yoomana keeki ati biyyaa baatee kana lagaa taate na qobummaan nyaate Ati biyyaa baatee kana lagaa taate na qobummaan nyaate Siif toluun koo maaliif fadii taate abdii koo gootee dhaabuu bishaan nyaate Natti beemee akkamitti ilaalte natti hin tolle erga biyyaa baatee Maal badiin koo maalumaaf na miite Atiin si baatee natti guyyaan beekte Maal badiin koo maalumaaf na miite Atiin si baatee natti guyyaan beekte Safuu seenaa isaa eeggachuudhaaf miidiyaatti as ba'an kana to'atee walitti himuu baay'ee barbaachisaadha. Anis sanumarraan ka'uudhaan namoonni karaa waliin gagamne kan erboo walirraa haqu haqan qaba abaaroo san sirraan dhabu sin jaaladha hintookee ayyoon feetoonan eeggadha naafis waan rabbinaaf godhu waliin ganuu kan erboo walirraa haqu haqan qaba argina. Tarii nuti hin hubannu namoonni kabiraan nu hubatu wanti namoonni viidiyoo dagalee yookaan dana feesbuukii keenya gubbaatti arganii wanta nama jibbisiisaa wanta nama ceersuu fi waan namatti hin tolle safuu kan hin qabne halbaadhummaa kan argisiisuudha jechaadha. Sun maqaa keessaniini dagalee eenyumaa irrattiyyuu akka ergamu hin feetani. Ilmi Oromoo tokko, intalli Oromoo tokko, abbaan Oromoo tokko, harmeen Oromoo tokko, daa'imni Oromoo tokko, shamarreen Oromoo tokko, dargaggeessi Oromoo kamiyyuu waan akkasii walitti erguu hin qabu, walittis hin ergu, safuu qabna, aadaa qabna, afaan qabna jechuudha. Garuu dugda keenyaan duubatti karaa warra teknooloojii keessaa kuni emailii teessoo fi maqaa feesbuukii keenya gaafuma feesbuukii bannu hayyamneerraaf jechaadha akka isaan itti fayyadamanii fi kanaaf isaan immoo tola akka nuti wal quunnamnuuf nuuf hayyaman jechaadha. Skype'is taanaan, Viber'is taanaan, WhatsApp'is taanaan isaan kun hundumtuu tolaan biyya garaa garaa teenyee wal dubbisna. Tola wal dubbisna jechuun keenya garuu nuuf tola. Isaan garuu emailii maqaa keenyaan kaampaaniilee kumaatamatti gurguru jechaadha. Yoo akka maallaqaatti shalagne fakkeenyaaf emailiin 100,000 biyya tokko keessatti yeroo banamu seensii 100,000 seensii tokko yookaan faranka tokkotti yoo gurguranii maallaqa hedduutti gurguru jechaadha. Kanaaf isaaniif bu'aadha. Nuuf immoo itti tajaajilamna jechaadha yoo akka saabeen sanumarraan ka'uudhaan isaan beeksisa isaanii beeksifachuuf wantoota hamoo ta'an maqaa keenyaan fayyadamanii dana hiriyoota keenya gubbaatti ni ergu akka nuyi argineen balleessineefis of jalaa dhoksaniitu nu golgu jechaadha. Meegaa feesbuukii keessan irratti wanti isin hin beekne kan gadi harkifame yoo jiraate asirratti feesbuukii keessan akkamitti seentanii akka sirreeffachuu dandeessan isinitti argisiisuun barbaada. Amma tokko wantan hubadhee waan an arge qaanii irraa waan nama oolchu jechaadha. Qaamaan na bira taa'ee mucaan utuu gara waldaa kiristiyaanaatii gara manaatti adeemaa jirru Facebook isaa namoota sadii gidduu utuu taa'uu bane sana booda Facebook isaa gaafanni banee time
walii isaarra gaafa ni deemu wanti ni argee wanta baay'ee nama jibbisiisaa fi saalfachiisaa ture. Kiristaana tokkorraa kan hin eegamne jechaadha moobaayila isaatii irratti kan inni baatee deemu. Sababiin isaa inni hin beeku nama biraatu irratti ergee jechuudha. Ituu hubatin wanta akkasiis hin ragaan nafa namni kun jarjaree namoota kana jalaa dhoksuudhaaf jecha moobaayilii isaallee akkatti cufu dadhabeetu baay'ee danqamee jechaadha. Namicha kana laaleen itti kolfee lakkii sana sitti fayyadama jechuutu hin ta'in amma yeroodhuma isaatii jarri waan akkasiitti fayyadamaa jiru. Atis immoo akkaataa kanatti sirreeffachuu dandeessa jedheetan waan kana nama kana irraa fuudhee akka akkasaa itti argisiise jechaadha. Yeroo baay'ee akka kana gonee gaafa Facebookii irratti fayyadamnu yeroo akka kana ol harkisnu wanta fuula keenya dura dhufu hin beeknu gajjallaa waan jiru yoo garraadhaa furtuu isaa hin cufne ta'ee ija namaa duratti akka kanatti ol harkisuu hin dandeenyu jechaadha. Garaa jabaannee hin goonu jechaadha. Sababiin isaa garraadha akkamitti waan kana cufnaa anumti qofti akkamittan dana Facebookii kanatti fayyadama isa jedhu wajjin ilaalla. Jalqaba bakki isin argitan kun mallattoo furtuutu jira. Mallattoo furtuu kana bira immoo xiyyaa mataa citaa kan gadi galagaltetu jira. Xiyyaa kanarratti al tokko ukaanka. Xiyyaa kanarraa al tokko gaafan ukaanku dana gadi dheertuu kanatu banama. Danni kun fuula an keessatti of ilaalu jechaadha. As keessa gadi dhufeetan settings kan jettu kana irratti tuqna yookaan ukaankina. Dhiifama kompiitara kootu hamma tokko na darbe. Sana booda settingii gubbaatti gaafa ukaankitanii kan argitan gamana keessa ka jiru harka keessan harka bitaa irraa general, security, privacy, timeline and tagging, blocking, notifications, mobile, followers, apps jedha. Isa kana keessa ol deemnee dhufneetu privacy ka jedhu kana irratti ukaankina. Sana booda wanti nuyi arginu dana harka mirgaa gara walakkeessaatti kan arginu privacy settings and tools ka jedhudha. Kun akkasiniif galutsuuta jedheen isinitti hima. Who can see my stuff jedha. Eenyutu wanta ani qabu arga. Eessarraa dana Facebookii gubbaatti jechuudha. Kan isin ol kaawwattan, kan kuustan, kan gad harkistan, kan ol harkistan hundumaa eenyutu arga isa jedhudha. Amma kan koo irratti kan isin ilaaltan public jedha. Kana jechuun uummataaf sababal'aa dana Facebookiitti fayyadaman hundatu arga jechuudha. Ani waan irraa sodaadhu hin jiru jechuudha. Wanti adda ta'e na duuba yoo gad harkifames an dhimma irraa hin qabu. Sababiin isaa waanan godhu waanan beekuuf jechaadha. Isa kana dhufee ofirraa cufuudhaa fi edit ka jettu kana irratti ukaanka. Sana booda kan argamu public ka jedhu gola xiqqoo kana keessatti ammas xiyya mataa citaa gadi galagaltu irrattan ukaanka. Kana booda kan isin argitan kun public, anyone on or off Facebook. Namni kamiyyuu kan Facebook irra jiru kan Facebookii irrallee hin jiru kan marsariitii Google keessatti barbaadanii arguun danda'amu jechaadha. Friends, your friends on Facebook. Saahiboota kee Facebookii gubbaa jiran jechaadha. Anamma asitti dhufee yoon only me jedhee waanan post godhu waanan qabu namni argu hin jiru
hin jiru ana qofa jechuudha. Isa kana unpublic marrattan isaa isin garuu friends godhachuun mirga keessan. Sababiin isaa wanti isin qabdan nama hundumaatti akka argamu yoo hin barbaanne friends ka jedhu irra gootu. Anamma kan koo public irraan godha. Public bakka kanatti dhufee argama. Isa kana as ol deebi'een close cufi ka jedhudha. Inni ittaanu review all your posts and things you are tagged in. Kana jechuun wanna keessatti namni tokko maqaa keessan dabale kan akka suuraa, kan akka barreeffama, kan akka viidiyoolee garaagaraa as keessa maqaa keessan godhanii bakka namoonni dana Facebook irratti yeroo ol darban isin isa kana ofii keessaniif seentanii ofirraa cufuu ni dandeessu jecha. Eenyutu isa jedhuu fi fakkeenyaaf reviews 50 items namni asirratti argitan kun saahiba ishee olaantuu fi cimtuu yeroo hundumaa Facebookii gubbaatti wantoota ta'an tokko tokko keessa deddeemte tuttuqxee ilaaltu jechaadha. Amma wantoota 50 ol ta'an nama kanaan ilaalameera jechaadha. Natti himaa jechaadha. You are being tagged. Isheedhaan maqaan kiyyaa suuraalee fi viidiyoolee barreeffamaa fi ergaalee garaagaraa keessatti by Jaalle Sabboontu and other 8 others jedha. Namoota 8 kabiraadhaan jedha. Namoota 8 kabiraadhaan jedha. Jaalle Sabboontuu fi namoota 8 kabiraadhaanii maqaan koo suuraa yookaan viidiyoo yookaan waanuma isaan hiran keessatti dabalameera jechaadha. Fakkeenyaaf isheen amma kan isheen maqaa koo keessatti taag goote kana keessatti jechaadha. Suuraa kana irratti akka suuraan kun naqaqqabu ergaa mataa isaa duratti barreeffame kana qabatee akka inni naqaqqabuu fi maqaa kiyya keessa gooteetti jechaadha. Anamman maqaa kiyyaa isheen as keessa goote kana baasuu nan danda'a jechaadha. Ofirraa balleessuu nan danda'a jechaadha. Akkamitti as yoon tuqe add to timeline gara timeline yookaan dana Facebookii koo isa guddicha namni hundumtuu argu dhaqa. Add to timeline ka jedhu. Kanaaf amma ani hin barbaadu waan ta'eef waan kana ofirraa balleessuu yoon fedhe maqaan as keessa jira amma utuu barbaade maqaan koo kana jala jira jechaadha. 43 others namoota 43 biqiltuu Oromiyaaf namoota 43 as keessatti maqaan isaanii galmaa'ee jechaadha. Maqaan koo warreen kana keessaa isa tokko jechaadha. Namoota kana gaafa irratti ukaan koo akkanatti maqaan isaanii argama jechaadha. Namoonni kun hundi achi keessatti argamu namni 43 kun jechaadha. Isa kana keessaa kan koo amma as jira kuno. Maaliif ani qofti as keessaa waan kana ofirratti hin fudhanne wanti kan koo irratti waan hin banee jiruuf homaanatti hin argisiisu asitti jechaadha. Kan keessanis akkuma kana. Kanaaf ol deebitanii bakka kana dhuftanii hide ka jedhu kanarratti ukaankitu. Sana booda waan sun ni dhokata jechaadha. Ni dhokata. This post is hidden from your timeline jedha. Timeline korra dhokateera jechaadha. You are still tagged in this post. Garuu achuma keessa jirta. Egaa achi keessa ergan jiraadha. Achi keessa of baasuudhaa fi gara warra Facebookiitiin dhufaa jechaadha. Report asan dhufaa warra Facebookiitiin dhufee maalan jedha. Why do not you want to see this photo? Maaliif photo kana yookaan suura kana ilaaluu hin barbaanne jedha. Kana keessaan tokko irratti ukaanka jechaadha. Nan fila. It is annoying or not interesting. Amma an kanuman fila. Natti hin tolle. Na jibbisiise. Naaf hin taane isa jedhudha jechaadha. Yoon fedhes kanas nan fila oon barbaade. I think it shouldn't be on Facebook. Facebook irra akka yaadutti kun Facebook irra dhufuu hin qabu. Ani ammoo kanuman iyyuu hin godha. Isatu natti tola. Jechi kun natti tola. Maaliif suuraan akkasii kun waan aadaa sabaa hadheessu, xureessu, fokkisiisu
namni kan isheen uffattee jirtu uffata ulfinaati. Alaabaadha. Alaabaa biyyaati. Alaabaa sabaati. Alaabaa gootni meeqa ol kaasee jalatti wareegamaa jirudha. Alaabaa sana gadi dhaabuuf jecha namoonni meeqa wareegamaniiru. Namoonni meeqas wareegamaa jiru. Namoonni meeqas immoo wareegama kaffaluuf qophaa'aa jiru. Isheellee dabalatee jecha isheen har'a alaabaa kana tola miti kan isheen asirratti ofirratti uffattee gadi baateef keessa ishee waa jira. Itti dhaga'ama. Tarii jabduu ta'uu malti hin beekne. Garuu ishee miti kanan komadhu. Namoota suuraa kana gara dana feesbuukiitti as fidan kanatu na dhibe. Isheen jibbine. Isheen tokko ammayyuu alaabaa sana uffachuun ishee gatii guddaa qabdi. Akka isheen alaabaa kana ol ofirraa uffata akka uffataatti yoo fudhan soqolattee dhaabbattuuf kan ishee godhee wanta isheen bira jirtudha. Nama isheen bira jirtutu gorsaa gaarii miti. Nama suuraa ishee kaasetu nama badaadha. Nama suuraa ishee kana kaasetu nama hamaadha. Rakkina isatu qaba. Isa kana jechuun amma alaabaan ulfina. Alaabaan kabajaadha. Alaabaan jalatti illeen uffata biraa yoo uffatte, alaabaa irratti yoo uffatte gaariidha. Alaabaa kana akkuma safuu tokkootti ilaaltee akka kana gochuun isheerraa hin eegamu. Haa ta'u malee dogongortee gooteetti. Dogongora ishee kanarraa immoo deebi'uu qabdi. Sababiin kana godheef kana jettee illeen ijoollee achirratti ba'anii wal lolaa jiran, walitti wacaa jiran akka araarsituun barbaada. Yookaas immoo namni suuraa kana kaase sababiin isaa maal akka ta'eef sababii maaliifiti gara dana feesbuukiitti akka as harkises otoo ofirraa dubbate gaarii. Kanaaf wal gorsinaa wal hin arrabsinuu jechuudha. Kana egaa asitti dhufeen I think it shouldn't be on Facebook jedha. Asitti dhufee continue ka jedhu irrattan ukaanka. Sana booda waan na gaafatu wanti isaan na gaafatanii what is wrong with this photo jedha. Kana suuraa kana irratti maaltu dogongora jedha. This is nudity or pornography. Kun amma deebii gaadha. Maaliif mucaan kun qaama ishee uffata dheeraa uffattee jirtu harkaan dachaaste qaama ishee mul'isaa jirti jecha. Sammuu dargaggeessaa hatuu jirti. Dargaggeessa qofa yoo miti jaarsayyuu ni dogongorsiti. Sababiin isaa akkaataa isheen itti dhaabattu, akkaataa isheen itti nama ilaaltu, namni suuraa alaabichaa ilaaluudhaaf iji isaa dammaqee itti dhufee gara sarbaa isheetiitti dhahamee gadi goraa jechaadha. Sababiin isaa immoo fooni. Foon waan uffannuuf namni kamiyyuu kanaan of jechuu hin danda'u jechaadha. Ana akkana miti, ani kanan godhu, ana akkas hin ta'u jechuu hin danda'u jechaadha. Sababiin foon uffata. Foon immoo kan to'atamu sammuu waan ta'eef yeroo baay'ee ijoolleen asirratti ba'anii bookkisan tarii mana keessan keessatti waan gootan ilaalaa. Aadaaf amantii walitti hin fidinaa. Uffata isa kabajaa fi uffata isa dhimma biraaf yeroo biraaf uffattan walitti hin fidinaa. Alaabaa yoo uffachuu barbaadan guyyaa goototaa bakka walga'ii guddaan tokko jiru bakka itti waa argisiisuu barbaadan uffattanii alwaada keessan keessa mana keessan keessa irra kateessan ittiin uffata uffattanii ittiin mana keessaa kan lafa artan yoo ta'e inni kun kabajaa hir'isa. Uffattanii gabaa keessa deemtanii kan waa bittan yoo ta'e inni kun kabajaa hir'isa. Gabaa keessa uffattanii deemuu yoo barbaadan kabajaadhaan gabaa keessa biddiiquu qabdu. Bashannanuu, asiif achi daddabuu, daddaaqamuu, of argisiisuu, ana jira jechuu. Sababiin isaa waa of duubaa qabdu. Kanaaf ittiin boontu jechaadha. Alaabaa uffattanii kan of soqoltan yoo ta'e warra dubartootaaf qaanii guddaadha. Alaabaa uffatee dhiirri kan duuba isaatiin gomodee isaa kan gad darbu yoo ta'e isaafis qaanii guddaadha. Isa kanan godhina ijoollee Oromoo isa kanan godhina. Amma gama kootiin nama kanatti yeroo tan waa ergu jira. Amma asiin dhufee ilaala. Isuma kan irratti tuqa maaliif irratti argamaa jira waan ta'eef sana booda
gara nama sanaa yookaan gara feesbuukii deema jechaadha. Message jaalalle gara jaalalleetti message erge unfriend jaalallee battaluma saahibummaa keessaa baasuun qaba jechaadha. Sababiinsaa jaalalleen hanga isheen suuraa waan sabaa qabu kana feesbuukii irratti as harkifteetti waa'ee sana ibsiteetti kabajamuu ulfaachuu qabdii jedhee yaadu. Sababiin isaa jaalalleen iyyuu kana saahiboota isheetiif hiruu qabdu. Namichuma sanatti battaluma suuraa kana argitu akka kanatti asii achi itti deebisuutu ishee irra jira. Dogongorri guddaan harkisanii saahiba tokkorraa tokkotti dabarsuun dubbii ho'isuu fi namoota wal jaallatan illee walitti mufachiisuu ta'a jechaadha. Kanaaf hojii akkasiirraa of dhaabuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Amma an gara jaalalleettis hin ergu gara jaalalleedhaanis saahiba naan ta'in hin jedhu. Submit to Facebook for review. Akkasi jechaadha. Gara warra Facebookittan dhimma kana erge. Sababiinsaa wanti isaan na gaafatan hin jiru jechaadha. Ni ilaalu, ergii ilaalanii suuraan kun maal fakkaata, akkamitti dhaabbatti, maalirraa mul'ata in ilaalan. Sana booda maal akka ta'e ingalaa fi jarriyyuu gatii kennuuf jechaadha. Egaa gara boodaattiin deebi'a. Sila akkuma wajjiniin ilaalle wanti calqabne gama kana jira jechaadha. As dhufneetu wanni sila irraa banne bakkuma sanatti deebina. Bakka sanatti gaafa deebinu wanti irra jirru bakka kana limit post ka jedhudha. Limit post nama meeqa amma limit all post wantan achi keessaa qabu isa durdurii nan balleessa jechaadha. Waan hedduu jira, waan baay'ee as keessa jira. As keessaa balleessaan deema jechaadha. Confirm ani irrisa. Kana booda wanti as jiru kun who can contact me eenyutu na quunnama. Asuma dhuftaniitu jijjiirrattu. As keessa dhuftanii everyone friends of friend kanuma lama qabaa. Isa kana keessa friends of friendin isa kanarra ni xiqqaata jecha. Everyone yoo jettanii Facebook irras Facebook alas ka jiru hundumtuu isin quunnamu. Kanaaf xiqqeessuudhaaf friends of friend jettu jecha. Inni itti aanu whose message do I want filtrate into my inbox. As dhuftaniitu saahiboota keessan irraa waan isinii dhufu namoonni kabiraan eenyutu ilaalaa, akkamitti argama, maal akka inni ta'u ni ilaaltu. Strict filtrating namni biraan akka achi keessaa banee waan isin qabdan in ilaallee fi kanarratti dhuftanii strict irraa cuftu jechaadha. Basic filtering isa kana yoo gootan waan biraa waan hafutu jira jechaadha. Kanaaf isa lammaffaarra jiru kana mostly seen message from friends, message from people you want to hear from may go to your other folder. Sababiinsaa folderii yookaan immoo kuusaa keessan keessa bakka biraa akka deemu taasisa jechaadha. Inni gara gadii kun who can look me up eenyutu na arga, eenyutu na barbaade jechaadha. Eenyutu barbaade maqaa koo arga jechaadha. Dana Google gubbaatti eenyutu barbaade na arga. Marsariitii irratti Facebookii gubbaatti maqaa kootiin eenyu barbaade na arga. Amma kan koo friends jedha. Kan keessanis friends ta'uu qabu. Sababiinsaa everyone yoo jettan guyyaatti saahibummaa kan isin gaafatan kan isin hin beekne miliyoonatu gara keessan dhufaa isin jeeqa. Who can look you up using the phone number you provide. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Akkuma kana as dhuftanii ankoorra everyone jedha. Everyone sababan jedheef wanta an hojjedhutu waan an Facebookii kanarratti ol darbutu kanan kan namaarraa harkisutu wanta biyyaa waan namni hundi dhaga'uu qabu jechaadha. Kanaafan everyone jedha. Namni fedhe bilbila koo ni argata, namni fedhe emailii koo qaba, namni fedhe maqaa koo qabu jechaadha. Bakkan jiraadhu wajjiniin jechaadha. Isa kanadha. Isin amma kan isiniif barbaachisu yeroo baay'ee waan akkasii irratti
friends yoo gootan gaariidha. Friends yoo gootan akka kanatti friends jedhufti. Sana booda do you want other search engines to link to your timeline? Ila inni silas ni jedhe kana amma kan koorratti no jedhe maal gaa sababiinsa lakka hin koo jedhe. Do you want other search engines to link to your timeline? Dana Facebook keessan guddicha irratti linkii namni barbaade yookaan isin fuutanii achirratti fidee namni akkasiniif post godhu yookaan isiniif maxxansu feetuudha. Akka gadi isiniif harkisan feetu. Inni kun baay'ee hamaadha. Do you want other search engines to link kan akka Yahoo wantoota biraa waan akka oduu guyyaa biyya keessa jiraattanii akka inni gara dana Facebook keessanii dhufu dagalee harka bitaa kanarra gadi toora galee akka inni barreeffamu beeksisa isin irratti akka ba'u irra kana keessa beeksisa akka ba'u gajjallaa kanatti beeksisa akka ba'u isin ayyamsiisuu isaati. Amma yoo asii kana keessa durumaan gaafa isin Facebook bantan kun banamtuudha yoo ta'e yeroo isin Facebook keessan banatan Facebook keessan irratti advertisement inni jedhamu beeksisni waan hedduu isinitti yaa hin banama viidiyoon ofii hin banama bakka kana kompiitara keessan irra gargadiitti banama sababiin isaa as keessatti ukaan kameera jechaadha. Kanadha inni har'aa inni guddaan an waan anu hubadhe irraa isin hubachiisuu barbaadu kana fakkaata. Yeroo kana hunda xumurtan as dhuftanii close gaafa jettan ni cufamti. Sana booda mataa ishee duraa wanta kana isnii fallakkaa gadi 1 2 3 4 5 6 7 8 ilaalaa. Furtuun nuti qabnu furtuu 3 furtuu 3 kana jalatti furtuu tokkoffaa jalatti 1 2 3 qabna. Furtuu lammaffaa jalatti 2 qabna. Furtuu sadaffaa jalatti 3 qabna jechuudha. 3 fi 3 6 2 8 jechuudha. Kanaaf asii gadi yoo ilaaltan public bakka duwwaa use activity logo limit post bakka kana ka jiru achiin booda friends of friend strict filtrate friends no ka jedhudha jechuudha. Ishee kana sammuutti qabadhaati irra deddeebi'aati bakka kana jijjiiraa jechuudha. Kana public isa jedhu kan kooti kan keessan frienditti yoo deeffattan baay'ee gaarii. Who can see your future post? Waan isin post gochuudhaaf deemtan fuulduratti waan isin post gootan yeroo hundumaa eenyu akka argitu barbaadduudha. Public. Isin fakkeenyaaf public yoo jettan namni kamiyyuu ni arga jechaadha. Maqaa keessanii wajjin Google gubbaatti deema jechaadha. Waan post gootan sun mataa ishee duratti wanti irratti hidhamtee sababbuun isinitti argamtu kan akka kanaa jechuudha. Google gubbaa jirti. Amma kana akkuma isheen jirtutti computer mana nama kabiraatti namni kabiraan utuu try godhee ishee kana try yoo godhe akkuma isheen jirtutti kana try yoo godhe haa pa saa tuqlamee sarara jallaa waa tuqa faa sa macaa eebbaa o'oo ka tuqa caa'ooma sarara jallaa saa'ee taataa i nagaa saa mallattoo gaaffii taabaa walqixa privacy and view ka jedhu kana otuu wal faana barreessitanii kompiitara keessan irratti balballi isin argitan kana jecha mana kanatu isiniif banama jecha akkuma inni jirutti isiniif banama. Ilaalaa mana keessanitti kompiitara keessan irratti yaalaa maaliif bor isin fayyada namni biraan soqee akkasin biran ga'e waan isin qabdan yeroo isin gadi buufattan firaafira kanuma si waliin haasoftan illee isin duuba deebi'ee kan akka messengerii Facebook messenger ka jettu yoo qabaattan isumas as keessa inboxii kan amma yoo mane hundi keessanii agartu. As keessa ka jiru eenyu na waliin akka haasaa jiru beektu ni argitu jechaadha. Wanni as keessa dhokate hin jiru. Wanni as keessa badu hin jiru jechaadha. Ilaaluu dandeessu. Maaltu jira namni biraan akkuma ilaalu kana kan koo kana banee ilaaluu kan inni danda'u messengerii yoo qabaate. Messengerii keessa immoo
dhoksaatu jira kan as bakka kanatti galtu isa kana faana jechaadha. Kanaan namoonni waan nuyi qabnu ilaalan ni jiru. Namoota akkamiiti kan sana ilaalan? Namoota dhimma siyaasaa hordofan dagalee yookaan dana feesbuukii warra siyaasaa gadi harkisanii jechuudha. Isaan kana jechaadha kan namoota barbaadaman. Namni dannisaa yeroo hunda soqamu nama akkasiiti. Isinis yoo nama akkasii taatan wanni ana isinitti argisiise kun furtuu jabduudha. Kanaaf eenyummaa keessan eeggachuuf kabajaa, ulfina, aadaa, safuu saba keessanii eeggachuudhaa fi furtuuwwan kanatti fayyadamuu qabdu. Egaa karaa gama kootii waan san hubadheerraa isin hubachiisuuf amma kana yaaleera. Isa ittaanuttis ammas haaluma wal fakkaataadhaan isinittan deebi'a. Karaa gama kootii weellisa kana isin affeeraa nagaatti isiniin jedha. Maaliif yeroo dheeraas waliin waan anaasaa turee fi anis dadhabeera isinis dadhabdaniitu waan ta'eef xiqqoo weellisaa Haacaaluu wajjiniin xiqqoo tokko sammuu walaaressaa karaa gama kootii ammas nagaatti ulfaadhaa galatooma. Abaaruu san sirraan dhaabsi jaaladha. Duuke ayyoomuu fe'uuna eeggadha. Naafis waan rabbi naaf godhu. Jajunku si malee jechunku waan si jaalluu fi waan si bareefi waan kiyya taateefi yooman beekii na yooman akeeki ati biyyaa baatee kana nagaa taatu na boqummaa nyaatu. Si jajunku si malee jechuu waan si jaalluu fi waan si bareefi waan kiyya taateefi yooman beekii na yooman akeeki biyyaa baatee kana nagaa taatu na boqummaa nyaatu. Ati biyyaa baatee kana nagaa taatu na boqummaa nyaatu. Kanarraa malee makka borullaafi inni isaan toluu namni waadaa kaa'e. Si beekan se'aa si beekun wallaale ulfinni mana edhaa si fingalle. Maal badiin koo maalumaaf namni si baatee natti guyyaaniiti. Maal badiin koo maalumaaf namniiti. Si baatee natti guyyaaniiti. Ormattiin battuu amala kee beeka. Gaaffitee dhufaa jedheen karaa eega. Bargoodoon koo haftee banaa taate. Miidhas deebii yoo jaalalaaf naate. Miidhas deebii yoo jaalalaaf naate. Bargoodoon koo haftee banaa taate. Miidhas deebii yoo jaalalaaf naate. Miidhas deebii yoo jaalalaaf naate. Waliin galu kan ergoo walirraa haatu kan qaba. Abaaroo san sirraan dhabu si jaaladha. Duuke ayyoomuu fedhuu nan eeggadha. Naafis waan rabbi naaf godhu. Waliin galu kan ergoo walirraa haatu kan qaba. Abaaroo san sirraan dhabu si jaaladha. Duuke ayyoomuu fedhuu nan eeggadha. Naafis waan rabbi naaf godhu. Waliin galu kan ergoo walirraa haatu kan qaba. Abaaroo san sirraan dhabu.
warita ilala sura Surika fakwa senandu potu Gubajala kena nubatu Nurajiru koti ya nura Anka warita ilala sura Surika fakwa senandu potu Gubajala kena nubatu Kupato siyari adu Ite marite Iman waya jalal titi Obana mite Akajala lapsi kudamata Dikubu kana abang siparwada Galana upado di jalada Nagi machisa Garam jalati Yung namasarni Kupote chisa Nanyada garu Sakadama cheni Natimika Narrapajelis Apatapura Natimijau Arrapisula Konduraya Danake Marapajete Kesube Sajanake Arrapisula Konduraya Danake Marapajete Kesube Sajanake Baduda burun isani Aku sinjada Amaku sinjada Pumikarka asyani Marmara bauku bersinar gapani Subira jal kabe Sananile shani Kotu dikitiko Kodisi bekani Kotu dikitiko Anasi bekani Al-Quranu fani Motingi beshani Kotu dikitiko Kodisi bekani Kotu dikitiko Anasi bekani Wajiru koti ya nura Alkawarita ilala sura Surika fakwa senandu potu Gubajala kena nubatu Nurajiru koti ya nura Alkawarita ilala sura Surika fakwa senandu potu Gubajala kena nubatu Kupato siyari adu Ite marite Iman waya jalal titi Obana mite Akajala lapsi kudamata Dikubu kana abang siparwada Barbaji kele nari bachisu Karane rate Jalan lakinya Kirrigamade Borse rate Wadane suma Ditinjala Kesuma gone Bukan sejal Sita bumperu Awasi somne Harabisuna Borduraya Danake Marapajete Kesube Sajanake Harabisuna Borduraya Danake Marapajete Kesube Sajanake Oh